Eenya balaan hidhu bukaa ijoollee ko balaan keenya 90 tokkorraa koru tokkorraa bu'aa tokkorraa bo'u tokkorraa bu'aa bakkuma deemnutti waan safuu malee hojjennu kan uummanni Itoophiyaa kun waan ajaa'ibaati. Samoona kana shortan tun mandara kana keessa wurru ani jara kanallee jaalladhu. Awaan kiyyallee jara kana jaallatu jara balaafamtuu kana ani poolisii biyya kana kana jaalladhu. Amma wurru jetti jarri tun. Maaluma maal ta'e yaa rabbii kiyya maal barbaadde jarri tun maal falfalu wadummoo yaa rabbii kiyya jeetu manani. Zimsini jedha maattan quba qaba reeni gudii kana maattan quba qaba. Edaa balaannuma. Takka balaafamtuun balaa sagalii deesseet taqallaltee lafa sinii gooti daa'ima jechuudha. Shortan ta'e ayxee hoo kaastuu daa'ima. Hoo laalanii baandiraa Itoophiyaatiin maramee jira daa'imti. Siidaa Minilik fakkeessiteet baandiraa Itoophiyaatiin martee lafa gootee sinii deemti balaafamtuun. Amma kinoo shortan samoona kana banaat Itoophiyaa haraameeyyiin jedha bakka deemutti kan iqaamaa qabus kan iqaamaa hin qabnes affasi balaw rari baloo jechaa jirti poolisiin jechuudha. Garri kana keessa akka hojiin irra ramne iqaamaan qaba jettee minniffatanii manuma kee taa'isiin jechaa jira. Mana keessanii akka hin baane ka balaan tokko gahaa waan ta'eef. Xannashee tokkotti foon hunda ajeessa maal goonaree nuti dhaluu miti nuti mana keenya gadi baanee beeknu miskiin akka keenyaa kunis ka walumaa yaamamna. Baratu uummata Itoophiyaa kana bakka hundattu qaanyessee maal goona siniin jedha. Akkas ta'e Dubaayin keessatti calaw sinitti taa'ee dhugurratti. Sinitti tolu ta'e mana kanas fooloo gochuun dagatinaa gara yaada kiyyaatti yoo deebi'u qaalii tiyya jaalalleen kee yookaan dhiirri si jaalladha jedhee si cinaa jiru kan gaa'ilaaf si barbaadu yoo ta'e yookaan haadha manaa si godhachuuf kan yaadu yoo ta'e amaloota armaan gadii shanan kana sitti mul'isaa jechuudha. Kanaafuu mallattoolee kanaan madaaluu dandeessa. Jalqaba irratti dhiirri tokko dhugaan dubartii takkatti amanee haadha manaa godhachuu yoo murteesse guutuun guututti amanamaa ta'aaf wanta iccitii jedhamu isa bira hin jiru wanta laayifii isaa jireenya isaa maatii isaa hojii isaa guutumaan guututti waan isaan wal qabatu hunda sheersiif godha. Iccitii wanti jedhamu si'ii fi isa jidduu hin jiru jechuudha. Even WhatsApp isaa, imo isaa, social media fayyadamu hunda eenyu wajjin akka haasa'u, eenyu wajjin akka yaada wal jijjiiru sheersiif gochuu yaadaa, sitti himuu yaadaa jechuudha. Yoo kana kan godhu ta'e dhugamaan jaalalleen kee sun yookaan dhiirri naannoo kee jiru sun si barbaadaa jechuudha. Yeroo tokko dubartoonni tokko gaafii jaalalleen kee maal hojjetaa, hojiin isaa maalii, eessa oolaa yoo jettee gaafattu waan nama gaddisiisu hin beekuu siin jedhanii si deebisu. Kuni dogoggora guddaadha. Jaalalleen kee maal akka hojjetu, hojii maalii akka qabu, eessa akka oolu, eessa akka deemu beekuun sirra dirqamaa jechuu. Kanaafuu jaalalleen kee dhugamaan yoo haadha manaa si godhachuuf murteesse sochii isaa hunda, hojii isaa hunda, yaada isaa hunda, hatta social media isa hunda sheersiif godhaa jechuun si'ii fi isa jidduu wanti iccitii dhuunfaa jedhamu hin jiru. Kanaafuu jaalalleen kee yoo siif amanamaa ta'e iccitii isaa hunda yoo sheersiif godhaa jiraate ta'e dhugamaan haadha manaa si godhachuuf murteesseeraa jechuudha. Lammaffaa dhiirti tokko dhugamaan dubartii isa cinaa jirtu gaa'ilaaf yoo barbaade yookaan haadha manaa godhachuuf yoo murteesse taataarii sarratanyaa namni. Kana jechuun hojjetaa cimaa hojii isaa sanarratti cimee tattaafatee argamuu barbaada. Sababbiin isaa boru responsibilitii fudhachuu deema waan ta'eef yookaan itti gaafatamummaa fudhachuu deema waan ta'eef itti gaafatamaa nyaachisuu, uffisuu, jiraachisuu. Kana jechuun bu'uura gaa'ila sana ittiin tursiisuu danda'u mallaqa isa barbaachisa waan ta'eef kanaafuu mallaqa ofii seef gochuu, yeroo ofii seef gochuu, fiicharii isaa yookaan fuuldura isaatti waan silaa gaafa gaa'ila ijaarrate ittiin jiraachuu danda'uuf dhiphataa jechuudha. Kanaafuu waan hojjetu sana
hojjetaa jiru sanarratti cimaa jechuudha. Even sana dura hojii siyoon qabaanne hojii biraa uumatee mallaqa argachuu yaadaa jechuudha. Kanaafuu itti gaafatamummaa itti dhufaa jiru sana fudhachuuf qophii ta'a, reedii ta'a jechuudha. Yoo kana kan godhu ta'e dhiirri tokko dhugamaan si wajjin gaa'ela ijaarrachuuf murteesseeraa jechuudha. Yoo kana kan goone ta'e, yoo yeroo isaa bakkuma argeetti kan qisaasessu ta'e, mallaqa argate seefi yoo kan goone ta'e, yoo suusii garagaraa irratti, kumaara garagaraa irratti wama arge nyaatee dhugee uffatee yoo mallaqa kan balleessu ta'e, kan qisaasessu ta'e, boru yoo gaa'ela si wajjin ijaarrate na jiraachisan na bulcha jettee yaaduun ni ulfaataa. Kanaafuu gaafii kana simaaf dhiisaa jechuudha. Kanaafuu dhugaan dhiirri tokko si jaallate yoo haadha manaa si godhachuuf murteesse taataarii sarraataan nyaanoo hojii isaa irratti cima. Even yoo hojii hin qabaannes hojii barbaaddataa jechuun jijjiirramuuf yaala. Sadaffaa, dhiirri tokko dhugaan haadha ilmaan isaa si godhachuu yoo murteesse wal dhabdee yookaan walitti bu'iinsa isin jidduu jiru karaa nagaa fi karaa haasayaatiin furuuf yaala. Dhiironni tokko tokko yookaan namoonni tokko tokko badii kee qofa sirra barbaadanii, waan xiqqoo qofa sirra barbaadanii sanaan sababatanii achiin kan badan yoo ati bilbiltuuf, yoo ati teekist gootuuf, yoo ati karaa garagaraatiin isa qunnamuuf yaaltu hayyamamaa siin ta'u jechuudha. Dhiironni akkasii durumaayyuu waan wayii sirraa barbaadanii sitti dhihaatan malee gaa'elaaf yookaan bultii si wajjin ijaarrachuuf sitti hin dhihaanne jechuudha. Dhiirri gaa'elaaf si barbaadu yookaan jaalalleen kee kan gaa'elaaf si barbaadu garuu even yoo ati balleessitee gaddeessisee si gorsee sitti himee badii sanarraa akka sirrooftuuf carraa siif kennee karaa nagaatiin wal dhabdee keessan sana furuuf yaalaa jechuudha. Kanaafuu jaalalleen si cinaa jiru yookaan dhiirri si cinaa jiru amala kana yoo kan qabaatu ta'e dhugamaan haadha manaa si godhachuuf murteesseeraa jechuudha. Inni afuraffaa, dhugamaan dhiirti yookaan jaalalleen kee kan si cinaa jiru suni yoo haadha ijoollee isaa jireenya ofii kan hafe si wajjin jiraachuuf yoo murteesse hamma danda'uun si gammachiisuuf, hamma danda'uun akka ati dinqisiifattu gochuuf yaala. Sarpiraayisii gochuuf yaala. Mala isaatiinis ta'ee, hojii isaatiinis ta'ee, kennaa siif kennuuf ta'ee, haasaa sitti haasa'uun ta'ee si gammachiisuuf yeroo hundaa waan haree akka irraa argitu, akka itti gammaddu si gochuuf yaalaa jechuudha. Yeroo hundaa waan ati eenye godhee haasaan isaa ta'uu, gochaan isaa ta'uu, hamma danda'uun, humna danda'uun, yaadaan isaa ta'uu yeroo hundaa si gammachiisuuf yaadaa jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee fiicharii keessanii irratti yookaan waa'ee fuuldura keessanii irratti akkamitti akka jiraatu, ilmaan akkamii akka sirraa argachuu yaadu, wantoota akkanaatiin sarpiraayisii godha, si gammachiisuuf yaala. Jaalallee kee kanaan madaali kan si cinaa jiru jechuudha. Shanaffaa fi inni dhumaa, yeroo gaddaas ta'ee yeroo gammachuu si cinaatti argamu. Kana jechuun dhiironni tokko tokko yeroo gammachuu qofa, yeroo ati kolfitu qofa, yeroo waa sirraa fayyadamu qofa si biratti argamee yeroo ati rakkatte, yeroo ati gaddite, yeroo ati cinqii keessa jirtu gatanii si biraa deemanii jechuudha. Garuu namni si jaallatu, namni boruuf gaa'elaaf si barbaadu kanaan faallaadha. Yeroo gadda keetis ta'ee yeroo gammachuu keetii si cinaatti argamaa jechuudha. Yoo ati gufatte sappoorti si godha. Yoo ati aarte si gorsa. Yoo ati karaa sirrii irra hin jiraanne gorsee karaa qajeelatti si deebisa. Yeroo hundaa protekti si godha. Gaddaa fi gammachuu kee keessatti si eegaa jechuudha. Kanaafuu namni si cinaa jiru yookaan jaalalleen kee kan si cinaa jiru amaloota shanan kanneen siif amanamaa ta'ee hojii isaa yookaan
waan irra jiru sanarratti tattaaffii qabaatee wal dhabdee si jidduu jiru karaa nagaatiin karaa haasaatiin kan furu yoo ta'e humna qabu waan danda'uun si gammachiisuu yoo kan yaalu ta'e yeroo gaddaa fi yeroo gammachuu keetii kan si cinatti argamu yoo ta'e namni sun dhugamaan si jaallataa dhugamaan gaa'ilaa si barbaada waan ta'eef jabeessi qabadhuun dhaamsa kiyyaa